Isaan natti himnaan hin seene gadi salkee. Tole olfaadhu galatoom. Sii ijoollee kana gurgurate ijoollee sanatti. Wanni nama gurguramu namni bara wanni namni haasa kun wanni amma fakkeenyaaf nama gaafachuu waan lekkeeti wanni nama gaafachuu waan lekkeeti warri miidiyaa namni miidiyaa waa irraa waan hundi quban qabu waan ta'eef. Ayyee. Wanni taate tun wanni ma kalata gartee fakkeenyaaf ijoollee tana keessaa gartee biyyoo diimtuu san gartee miti. Biyyoo diimtuu san gartee ijoolleen isii fi biyyoo takka geelessi takka bira jira abbaa lama gartee imaanana kan ijoollee san lamaan. Ayyee. Yaani isiin gartee akka tasaatti namni gartee fakkeenyaaf ijoollee san. Namni si kan isin biraazer namni si kan isin eenyu ijoollee san. Narraa dhaggeeffadhu dura. Ayyee itti fuuf. Saayiba fakkeenyaaf ijoollee tana gartee namni na bira dhiisee abbaan na bira dhiisee gartee dhukkubsatee isaa dakkuti. Ayyee. Eenyunni maqaa isaa nuu himaatiif. Obsaan ati. Bara miciyyoodhaa isuma ta'a. Ayyee obsa itti fuuf miyyoo isuma ta'a. Obsaan kan maqaa dullootii mi? Ani obsaa abbaa taatee beeku saayiba naaf inni. Saayiba nuu fiduu ni dandeessaa obsaa. Asin jiru ya shabaka ran jiru gartee inni yaani obsaan asin jiru inni. Saadaa jira. Aya tole. Mijiyyoo tana nakkan. Sitti argate. Mijiyyoo tana nakkannee gartee. Yoo maallaqa gartee yoo noolee irraa buusan noolee irraa hafalanii gartee ijoolleen gisee deemtu wajji ol baasiyye. Ayyee. Maallaqa gartee yaani uleedhaan cafaka hawaalaa irraa hafalaa miti yaani isin akka tasaa keessa dhuftee jiru ngora ammoo ijoolleen sadeen teenya. Ayyee. Ijoollee sadeen xixiqqoon sanii. Teenya. Teenya gojettu dhaloota an teessanii moo Miciyyoota keessumaan taaf takka adeeraan taaf takka taatee xiyyaati. Ati eessa amma shaamee warra isaati. Ani gartee ijoollee baroodaati amma shaamee. Ijoollee baroodaati. Barooda irraa hoo? Barooda irraa hoo? Barooda irraa haraaba jechuun ni beektaa? Haraaba ni beektaa? Karaaba. Mee ijoolleen karaaba lakkoofsa tokko dhaa jirtanii karaaba ni beektan? Sobaa jechaa jiran. Ayyee. Ati ammoo injitiin ta'e amma shaamee si dura na bira laal oduma oggaa amma shaamee janqaa taasii wanni hundi naa dhuftee. Keessi jedhe geeffadhu. Mataan isaatu dhaggeeffadhu amma shaamee. Amma shaamee fi maafuu matummaa isaatu hattuu guddaadhaa jiran. Naa bilbilanii. Akkeensi jedhe geeffadhu. Tokkuma jirtu. Afaan Oromoo. Amma shaamee ati nan beektaa qeerroo na beektaa qeerroo. Qeerroo si beektaa yaani lafa sin agarree. Miidiyaa irratti si beeka malee. Aan lafatti si beeka okay itti oofadhu. Lafa isa nagarti. Ati haasoo itti oofadhu. Ati haa oofsu dhiisa. Yaani tana gartee yoo naaman yoo ijoolleen sadeen gartee teenya ta'uu amanuu baattan. Keessaan naata waltanii abbootii isaanii sadeen useen irra gagguuran. Okay hayyee rakkoon qabdu ijoolleen suni tumamte moo tumamne? Ijoolleen tumamne ijoolleen gartee taraa booda akkaataa irratti tumamtee qabdi taraa boodaa kana. Okay taraa boodaa kana tumamtee mi? Akkaataa irratti tumamtee qabdi tumaan akkaataa irratti tumamtaa si himu ajaalibsa. Tumaan akkaataa irratti tumamtee tumamtee mi taraa boodaa kana? Obsi sitti hima. Ayyee itti fufi. Warra keessin jee jaalabsaa dhaggeeffadhu. Tumaan nama tumamte hin jenne tumaan nama tumantuni. Akkaataa qabdi ulagaadha qabdi. Tumaan nama tumantun akkaataatti nama tumanii jira. Akkasumatti itti oofadhu haasoo. Ammaas abbaan gartee ijoollee tana tume. Abbaan ijoolleen bira dheeyite gartee waqtii ijoollee tana gartee waan qabu akkuma mataan irraa isin dhukkube kana mataa irraa dhukkube mataa kiyyaaf. Ayyee. Ijoollee sadeen teenyisan immoo gartee ani gaafa isin biyyaa gandarraa deemte 45 gandarraa buusaniif. Ayyee. Nadda walanii maallaqni gartee 48 janiin. Ayyee. Oggaa gartee nadda walanii akkana nuun janiin aan jan maallaqa eegaa 48 isiniin jan deebisaa jaanii jeen gara biyyaa. Ayyee.
deebisaa jaan jennaan gartee lakkoofsa akka isin hin jeesan na ergaan jeen. Hayyee. Yeroo lakkoofsa na ergan gartee akka tasaa ta'e anammoo san dura lakkisee lakkoofsa na ergan lakkoofsi namumaa gartee ijoolleen isaa abbaan ijoolleen bira jirtu abbuma ijoolleen isaa na bira dhuftu sana. Hayyee. San dura gartee ijoolleen gisee. Lasaanota irraa ogaa sitti erganii miree amma bakka ati himu jirtu sun. Lasaanota irraa. Haaya. Abbaan lasaanota ijoolleen bira dhuftu kun gartee san dura ijoolleen isaa na bira dhuftu malee. Ijoolleen tiyya isarraa hin dhuftu annabbichi ijoolleen teenyeraan dhuftu kanarraa hin dhuftu. Maaliif? Ijoolleen isaanii tun gartee annaa fi isaan kun waliin beenu san dura gartee kayyaman jiruu wal beeyna malee. Nama biraati wajjin dalagattaati immoo haasofni anaaf galee jira deem. Mee wajjinaa seerisaa? Isitti wal beekaa waan gatii kana. Ayyee. Qeerroo dhaga'e nama yeroo amma gartee ijoolleen teenya lasaanoo dhuftu kana. Ijoolleen isaa na bira dhuftu malee warra amma gartee warra suutii jirus gartee ijoollee bira geessu malee wanni ni zaabbatu hotteedha. Haaya. Kayyaman kanaan akkannaaf. Eenyurraan dhufte lasaanota ijoolleen tun? Ijoolleen gartee lasaanota haajiraan dhufte. Haaji Naasiroorraan. Aayishoodde. Haajishoodde Haaji Naasirooti naaf beekaa haaya. Amma haajira dawwaleetiin gartee haaji fuudhee man lakkoofsa hiimoon jalatti ergee haaji lakkoofsa kun keenyutti hin jeen. Haaya. Lakkoofsa keenyuma haayinaan jee gartee mucaa naaf inni gandaatiitu haaji bira jira. Haaya. Ijoollee teenya takka as bira na dubbisiisin jeen. Ayyee. Ijoolleen teessan immoo teetiinaan jee. Saaboo tiyyaa miti ijoolleen tiyyaa miti ijoolleen teenya malee tiyyaa miti dubbisumaan barbaadee jeen. Na dubbisee jechuudha ijoollee dubbisee gaafa ijoolleen gartee yamanas baatu biyya ijoollee tana gartee noolii qofti eega ijoolleen irraan tana teessan taate gartee noolii qofti irraa kafale gartee nooluma irraa kafale haa gartee deemti ol baatee dalee duwinaan jenna. Ijoolleen gartee maallaqa gartee asichirraa gartee ilaana bira dhuftuun gartee anaatu damaanaa irraa ta'ee ol baate ijoolleen ilaa bishaan irraa ilaana bira. Ataqi ilaa atee siirti. Ana axaafin jira. Illaa axaafayyee. Damaanaa irraa ta'ee gisee na bira dhufte gartee ijoolleen amma mijiyyoon taa'aadaatii amma ijoolleen na dura osoo na biraa hin gahini nama isaanii hasuuti jiru kana guutuu isaanitti himtee fitte. Tole. Ijoolleen teessan tun nama duraan qabdu naan jedhani beektaa? Nama duraa qabdi amma fakkeenyaaf achirratti anumaa hoyyibaa gootee oolte ijoolleen kan nama duraa qabdi akka maallaqa qaban gartee qabaatanii qabaachuu baatanii warri suutii kana dura jiru kana hin beekne niin gaafadhee fitiin gartee yoo irraa hafalanis irraa hafalanii irraa hafaluu baataniis immoo gartee damaanummaati furdheetumaan maallaqa gartee haasii gadii kana irraa buufneetuma. Noolii baaraa hayyee. Noolii baaraa kana irraa buufneetuma achi ol immoo gartee damaanummaan haa dalaydu hin jeen. Tole. Dalagattuudhaan adeeman jetteen. Nool khalaas rakkoon qabu gartee arshii 80 Itoophiyaa qofti irraa buusi. Ijoollee isaanii tana nu dubbadhu 80 aanuu buusanii gartee kaan dalaydee ijoollummaa naaf irraa hafaltuudha. Tole. 80 gartee irraa buusi gartee ijoolleen immoo sanii achi gartee 80 nu buusan baatii lama qofti dalaydee irraa hafaltu hin hanjaan gartee ijoollee teessan tana gartee 80 guurraa nu fuute gartee nu gaafadhu. Jechuudhaan qamarfatte ergiti. Isaanumarraan dhuftee hambisuus hin danda'u. Fakkeenyaaf. Niin beekaa haasofni naaf galaa deeman. Gisee isaan bira dheeyte immoo qamar bira dheeyte gartee. Ayyee. Gisee qamar bira dheeyte miciyyoon takka immoo taatee yaa sana osoo na biraan deemanii mucaa adiira siit dawwale. Haaya. San dura silkiin eelaa kaasuus biyya irratti dawwalaan immoo gartee mucaa irratti dawwalaan gartee maallaqa kanarraa na geetteen. Ayyee. Mee kennaan kuma lama ta'een ayyee sirraa inni akka qottu jeen. Tole. Ammoo miciyyoon takka ta'een adiira ta'uuf taa'abuuf duraa qabdii aboo sitti irratti dawwalaan ammoo anamma harkaan qabu. Amma baatii guyyaa 15 jira baay'ee tanarraa kaasee giseen seefiin dalagaa baay'ee tanarraa kaasee seefiin dalagaa giseen baatii fite immoo isaaniif hin kannaa jechuudha. Haaya. Mucaa kana dhaqeetiin boo gartee amma miciyyoon akkana itteen tun
akkuma manaan jetta kana dhaqii deemi qamar hin jeen. Dayitee jetteen achi booda gartee irratti dawwalee salaam alaikum jenne ijoollee mitiyyoo sana inni jechuudha. Hogguu isiin baatee fitti aanaa hafaltu jettee eeggachuu jira. Amma asii afaanitti waan takkaan jira. Ijoolleen tun eega zamaanaa ta'eetiin dalagatuudhaan haa deemtu bakka tana jetteen booda eega zamaanaa ta'eetiin ergite. Ulee maaltu fide ijoollee tana tumuu maaltu fide ijoollee tana dalagatuudhaan erganii waan fide baatii lamaa sagalee maallaqa ugaarraa cufa maaliif namni tumees hin jiru dhaggeeffadhu kayroo. afaan isaaniitiin ijoolleen abbaatee boqa marii nutumee jettee miti jirti ijoollee kana hunda baramma bar ijoollee si ammas itti erga kana hundaa rammaan fiduu danda'a ajiin asirratti rammaan fidaa bara ijoollee. Sittiin himaa dhaggeeffadhu. Ijoolleen tun yaanii fakkeenyaaf gartee akka feetee taateewu. Nagee agaalii saadhaa jirtanii. Akka feetee taateewu. Dhaggeeffadhu. Dhageessittiin himaa. Gataan jirtu himaa warri himaan galcheettan. Obbo dhaggeeffadhu muraatisha. Dhaggeeffadhu sittiin himaa. Naan dhaggeeffadhu gaamma. Wal dhaggeeffadhu sirriitti si dhaggeeffadhe. Mucaa sitti ijoollee ergisan tokkoffaa nu dhaleesse taak. Lammaffaa ammoo ijoolleen tun waan ijoollee tumteef nu gaafadhu sitti erga ijoollee kanaa. Sadaffaa ammoo warra isatti ergeen harka jiran sandiisi amma damaanaa isaatiin qamarfattee erge ijoollee tana tumamuu maaltu fide qamar maaliif gaafachuu dhabee muraad maaliif ijoolleen sun naatu sitti erge damaanaa taphaa isaanii yoo taate jechuudha isa bira dheekkeessi dalaydee ijoollee oromoodhaa haafirraa kafaltu ulee ijoollee tana akkana cafaquu maaltu fide muraad maaltu fide. Qeerroo dhaggeeffadhu dura seefin himaa. Ijoollee namni tume hin jiru gartee maallaqa kana gartee fakkeenyaaf kuma lamaan kana irraa haa ijaan kana gartee achirra damaanaa fakkeenyaaf taasii gadiitiin furu dabalee taasii oliitii miten. Damaanaa baasuu fudhatu. Taasii gadii sanuu maallaqa irraan kafalle sii galee. Damaanaan furdesanii maallaqa gandarraa irraa buusa jeetiin kiyyeechuu osoo isaaniin ta'in. Kafalte. Hin kafalle warra suudii dawwallaan silkiitii jinee laa cufatan isaan hundinuu. Deebiitiin warra gandaa dawwale. Tole. Ni keenyaan aan jeen. Ayee. Ni keenyaan guyyaa sadii moo afur bulan. Obsa, wanni. Shaame. Ni keenya jedhanii guyyaa sadii afur bulan gartee sambooda qalaadhaa gartee yoo feetan naa ergaa ijeen suuraasi. Ama shaame. Mee on tele kwa mutu na godhame. Ekko mutu na godhame. Okay. Waan inni adda baafatu jiru wanni viidiyoo laalee lafa dhahee jaan viidiyoo sana ammaan irra deebi'ee ilaalu jiru. Imee isinis lafa dhahee jaan laal. Lafa dhooyitee jaan uleen tun. Jaalasa lafa dha'uu miti. Amma muraada afaan isaatiin tumamuu ijoollee 100% nuu mirkaneessaa jira. Tumamuu ijoolleedha. Haasoo keessatti namni haasoo inni galuuf ilaali. Akkuma nan sobnee fi ifumaafuu irraan deebi'ee laalladheewu. Maaliifi namni tokko waan tokko beeku dhugaasa godhuu danda'a. Ummata sinis irra deebi'ee dhalaalladha. Anis irra deebi'eetiin ilaale waan kana. Mana koppiliink godhaan boo'inaadha. Obboleessa kiyya. Muraadisha. Gumaa ijoollee tanaa ijoolleen tun lubbuun hin jirtu ni kafaltamoo hin kafaltooti. Ummata ijoollee nama asirra jiru nama 300 duratti si gaafatu jira. Tokko si itti gaafatamta. Hamza itti gaafatamta. Qamar itti gaafatamta. Hanga biyyatti. Obsi Muraadisha ama shamsu. Hattuu guddaadhaati tokko si. Muttee ayyuu haadhatee sali hattuu maal haasawaa. Sala maala salwan dhaggeeffatu. Leeba. Wajjin hin lolin ibsa. Akka jira dhaabbatu ibsa. Ijoolleen maal kadhabde duraan amma bakka harkadhee dhaabbadhu kana godhuuni wajjin hin lolin haasoon tokko hin jiru ammaan itti erga ijoollee amma miila kana
akamutti haadhateeti san isin joo kanatti ibiddaa dhageessa gaafata ibiddaa turre kaa'amee matarra gaafatama isaan mutti haadhateeti teessan isa haa jiru dhiis si mutti haadhateeti isa liyyami ijoolleen haa jiru amma miila kanatti erga mamma as kan bilbila kan akkanumatti taa'e. Amma jaalibsa. Takka dubbaddu. Ayamza. Takka dubbaddu. Jaalibsa amma ijoollee bara maanta namni asirratti ol ba'ee silaa isin wajjin dubbachuu baate nuti gartee isin dheessinee yookaan ijoollee sana akka waan miineetti isin dhiyaachuu baanne waan feetan jettanii jechuu dandeessan. Gartee iftoon maaraani ijoolleen warra keessanii qabama Hamza warra keessan adda baafanii jedhamtu keessan. Ati maatii qabdaami? Biyyarraa maatii qabda moo qabdu? Namarraa dhalatti moo namarraa hin dhalan? Namarraa hin dhaladhe dhaggeeffadhu. Okay, obsi obboleessi obsi. Namarraa dhalatteemi? Abbaan miyyoo tanaatii fi haati miyyoo tanaa viidiyoon tun feetu biraan haa feetu dhugaa haa taatu akkanatti harkanii ni uusanii isii tan qofa naa deebisi. Isii kana qalamtu viidiyoo irraa waraabinaa ergi jabbaan isii kana qalamtu laa. Isii kana qalamtu viidiyoo irraa waraabinaa ergi jabbaan isii dhale. Ati maal goota maallaqatti baay'ee waan kana? Okay, abbaa isii dhaleetu viidiyoo tana tumiinaa ergisiin jee. Kali Angela kana kali isi kalam tu video rara binargi amma shay mo abbas namma dole amma kami duma ulfa dugalatom tumun kun duguma mire akuma bansi jesani tumtemi jalqaba dura prank ida jalqaba dura garte amma na garte ni diramte mal jetan gara prank ida garte yani echun fake male namni ulera kan jiru dara dura ayye habo tara boda to tara boda tumamu zahir Malaka rangkai na jat na sigalte atle malaka hanke yo baste wanda hanke hakisha kay jiran besu kufsar ge hodo yarabsa wanta ka ifra ko dat ifra tas dem sala amale akarma wan amana so jaso jalib samti nadagay Hamza aywa jalib sawan kan rawan be ko buna so jinaso ana so jinaso nadagay nadagay fadu wona so jinaso sikoba mititi nammi sora wal nim be khara de tudus ti hubade nadagay fadu wan takti ko bana dubis takti na dubis rai mut ko daop sin jewer sababa sanirratti eega isin tum fake jettan dhugaan garafneeti viidiyoo isin erginaa jenneeti ijoollee taraa booda garafamtee jechu dhugaan jirtu sanuma. Mee takka dubbadhu ibsa. Isinii galee Oggota kanaadhiisa oggota katkatti sanaan dubbadhee nuti sanirraa gabaabseetti dubbadha. Duuba Hamzaa keenya ijoollee tana insha Allahu ta'ala Itoophiyaa irraa kaaftanii yoo maallaqa katti baaftan dhugaa haqa keessanii noolii Arabaa irra jira maallaqa keessanii irra jira dalagattuun ergachuu dandeessa yoo feete muqaddama ergachuu dandeessa nama kana maaliif muqaddaman ergatina waan kana gootanii sooshaal miidiyaa irra magabaaftan amma uleen ijoolleen tumamte tuni ulee akka malee ergachuu dandeessa dalagaa maaliif dalagaan ergatin atarree nama kannatte Hamza ijoollee maallaqa harkaan qabnu haadaleeydeef irraa kafaltu irraa naa kafalu yoo jette kuma lamaa miti kun raasiifin kafala garuu namni filima subbaasee filima subbaasee filimaan eega ijoollee tanarraa maallaqa dhabde Hamza aboo ijoollee tanarraa maallaqa isaanii warrinis biyyaa humaa hin qabu ijoollee tana maaliif dalagattuun hin ergadhaa jettee maaliif awwaal isaa keenya takka naadhiisa irraa takkaan dubbaddaa deera. Wanni nu aarse amma gabbuuf ta'uni Hamza kiyya adeera. Obboleetti isaa wajjin abbaa jedhanii. Adeera Hamza. Maallaqa keetii miti. Hamza. Keenya kasi biraa qabnu irraa kafanii jallee amma kun jechuudha amma deebi. Obboleetti hambatu dhageessu. Abbaa gaara bumuu jiru sirraa godha. Hamza ahaa wal dhabbii Ahmadii fi dallaala Ahmadii fi singidduu jirtuu fi ajjirtanii isinis dallaala amarraan kafalin jechuun ijoolleen tumamtee jechuudha. Amma dhugaan jiru kana wal dhabbii teessan jechuudha aara walitti qabdanii fi gama dalagaatti Oomee takka mutu irraa godhe takkaan dubbadda. Takka mutu irraa godhe. Fayyaan ate laale Hamzaa kiyya mee sirrii na dhaggeeffadhu.
تدران درسي ورس كيس جرتن إبسا جالب سا راجل كبه وبلين كيسن أكن سجريته كيسن الفادا تناكو فامتي تفول درالي نميدو سنتي بتشاجر خم كيساتيني نمو تبرالي أكستي وبلين كيسن برارا فيادا إلى الرساقين يدقيفد حمزة يدقيفد أديرقية मेरी साथ कितना को फदाना बस मालक आन राकबा मालक यान इत्तिबासे मालक असनी ना खफलू दनी सनी फिन तुम्हें यत्तमो अक्कम यत्तनो को फदाना बस ay dhugaan jiru kana amma maalif nooliin arabaa yoo kan irra jiraattee maallayni kun kafalamuu didee sabba haqa namni taariba karaa kana deemuun waan amma jalqabame miti waan bara lakkoofsise Hamzaan eega maallaqa irraa dhabe warris biyya tana jirullee kadallaalota osoo jiranuu irraa kafaluu warri biyya tana keessa jiru bilbila yoo qacufatan ta'e carraa qaba carraan inni qabu ijoollee tana dalagatti ergachuu danda'a inumaatu inshallah amata guutuu dalaysiifachuu danda'a ijoollee tana ijoollee tana والله بالله تالله حمزة نرجسي تقول دي فانا جرا دبچون دندوري حمزة غير نرجسي أدير نرجسي حمزة بجنا نجيب الدخان حمزة غير نرجسي أدير نرجسي لقوتين دبت فيادي جولة تنا مالك الركبة مالكية الركبة مالكية الاتباعي تنافين تومي مالك فريافين تومي جيتي أدانو باسي مالك سنكاتا تباو في ورا راكفلو خنوس كيس جرا ورا بيجسم بيخو سيف رافونا مالكية الركبة مالكية فين تومي جي أدانو باسي dhugaan jiru kanuma barabbaaqa horiin tibaase nooli arab atirra jira saniifin tumee dhaar maalay jiran tibaase dha amma dhugaan jiru kanuma joolee tana silaa maallaqa hin qabnu mana arabaa kaadhu daleessifadhu silaa naan jaani an manuma arabaa san kaadhan daleessifadha malee wanni ijoolleen joos hin jirtu wanni ijoollee gaafadhus hin jirtu dhageeffadhu siif nima takka naa qabadhu noolii jalqaba irraa kafalla jedha warri Hamza gaafuma deebisa qabbale ta'e maa karaa dheeraa deemta nuuga leebar gaafii deebisuudhaaf gaafiin tun beekadha akkaatatti gaafatamtu qabdi lakki laal qabbale ta'e laal angbar atemma hamma wayyaa alhamdulillah hamma wayyaa waate qollee gartee guddisaa bareeddu fakkaatti ate hamma wayyaa haqallee waate qollee taasifitu jirta seegala akka jara kaanee miira keessatti oolutti dho'isatti isin jirtu soo siniifuu si galatoonfannaa ammoo waan xiqqoo of gargaaruu baas waan abbaa haqaa siin jee kan obboleessa kiyya akkuma inni si gaafata kanatti deebisi lakkii maallaqaaf hin tumamne waan biraatiif hin ta'e lakkii maallaqaaf hin ta'e sun gargar baas. Ijoollee maallaqa irraa qabu naa miti rabbaan haqaa maallaqa irraa qabu qamarii gartee naaf qamaraa bakka takka jiraannu malee. amar maallaqa irraa qabaa sanumaaf tumee miti daa'ii baraan garmadda baasif Hamzaa kiyya laal ammallee waan hin dubbatu jira boodarra. Laal yoo kaan ani afaan Oromoo lekka garatti hin beeku habuun tiini jirti habuun tii afaan Oromoo sirri beeti haba rashiidaa teenya lahalal ninkan. Hamza kiyya dheera takkita addaan nu baasi maallaqa siif barbaannaati irraa siifuna maallaqaan irraa qabaa maallaqaan itti addaan nu baasi. Assalamu alaikum. Warra keenya na dhaggeeffadha. Obsi 1 minute 1 second. Go ahead. 1 second. Sakandii takka. Hamza. Sa'a takkaas gubbarra teessaa jirta. Dhimmi kun na laallatu eega jette katume qamari ka viidiyoo hojjete anaami qamariiti tume je'ee addunyaa irratti qaybse anaami qamar sannuu fidi dhumate ati eega waan kana harka keessaan qaban nidaa takka maaliif mataa dhulkubsita abbicha sannuu dhiyeessi maalis keessaa goota maaliif mataa dhulkubta jechuun haasoo waa hunda qubaan qabaa waan joofis naasoo jiran biraan jiraa waliin waan dhaggeeffadhu barreessaa mataa dhulkubsini qabachuu miti eega waan gaafii gaafachamtuu deebisuu hin dandeenye eegaati dhimmi Munir deebisee jira gaafii deebisee jira waan isaan jettuu fi waan isa laallatu nuti nama tokko jeeti gaafii deebisee jira hayyee ulfaadhu bakka sun Hamza waan jettee dhageessee miti fayyaade uummanni dubbii tolchama uummanni dubbii kabiraatti tolchite fayyaade okay Hamza riya fayyaade obsa kana obsa uummanni tolchite ma dubbii Hamza riya siifi qamar tokko jette tolega ijoollee tana maallaqa irraa qabdanii maallaqaaf tumtanii meeqa irraa qabdan tana qofa nutti himi Hamza adeer
kamna dhugaadha maallaqa irraa qabna irraa kafalla jaanetti bishaan irraa ilaa asii finne malee nuti ijoollee kara deemtu kara irraa qabnee finne maallaqa hin gaafanne bilisa meeqarraa qabdan noolii bishaan irraa ilaa gaaraatii fi noolii gartee haxaabii fi ilaa waatii tawaasir. fayyaade nama duraaniin kafale jee isin naabse risaaq naabse nama duraaniin kafale jee in kafaltii duraaniin kafale jee isini garagalee jira ni kafal irraa kafala jaanetti garagalan warri biyyaatis irraa kafajanii garagalan ijoollee isaanii suudii keessatti warri Itoophiyaan mismaartee akka isaan irraa kafallee godhanii noolii san nu garagalan jechuun isaan hundi wal mari'atanii jechuun ijoolleen tun hundi namas keessaa qabdi beekadhu. namni namas keessaa qabne duris fayyaana amma deebisaa na deebiste naabse likki na deebiste amma tanaa jecha ijoollee tana nama duraan ni kafalla jeetu kan irraa kafalu ni kafalla jeni baallama isinii seenan baallama isinii garagalee tanaaf ijoollee tana tumaa jirtan amma maallaqa warri naabse waleekum salaam naabse okay amza khiyya adira dhageeffadhu warri duraan ni kafalla jeesun yommaan tana gartee Uno bisanas kesi jira, risanas kesi jira warri kace lobbeeku muniris waan kan dalagaa jira yo warri duraan gartee ni khafalajan sun maallaqa san amma risan kace lo laanno san beeka ibsan kace lobbeeka bilbila jira hundani qaba yo maallaqa san jira san bilbilani maallaqa san rasini fudan asasin qaba bilbille wali galle ijoollee lama irra keenyeef walii galle irraa kafalajan ammaan naabs ni fitada adira khiya naabs naabs adira khiya o min afa mutna godo narra godo sirra qabe la lam zakhiya yomman tana ibsanas kesi jira bilbil jira undani qaba risanas kesi jira lafasan kace lobbeexa amma warri gartee duraan baallame sini seene sun yomman tana maallaqa san kafalan taate ijoollee tana gani dhiiftanii meeqa maalani sun irraa kafalatanii kutteen ijoolleen tana siimsanii lamaan reefu tagalgala lamaan reefu ijoollee afurii jira bar what is guy talking about he's still asking lamaan kuttee miti taaftallee irraa Abaga he still has two of them in the house Omani amma carrana kanna Omani amma carrana kanna gutta kagalato masinu Habibi meta Hamza Habibi Hai, Omani wala tiyattu kana dubbachuu deema. Naabse si maamaka naabse. Risaadhaaf dhiisaamee guta maal jette afaan isaanii wal beekaa risaa gad dhiisaamee dhaggeeffadha. Maal jette? Asirra buluu feetan asirra bulaa dhaggeeffadha amma dubbida. Hamza dhaggeeffadha takkitan qofaan si gaafadhe sirraa. Gadiin bu'a takkitanaan gaafadhe gabbaa adeera kiyya gadiin bu'i. Anillee niin bu'a dhaggeeffadha anillee sirraa bu'a dhaggeeffadha. Nagee keetiifillee siif gaarii miti sirraa dhaabna nagee keetiifillee gaarii miti. Wanni kun nama gaafachuu. Jecha kana irraa baasanii boosnirraa. Ijoollee meeqaa si biraafe ammaan tana ijoollee meeqaa si biraafe. Ijoolleen lama irraa kafalamtee kuttee lamaan haftellee ganama amma shaamee irraa hin kafala jeetti gartee adda fitannee adda gallee deema abbaas we're not buying that in binu nuti abba haka we're not going to buy his man he can't have them he has to let them go Dimi he has to let them go Namshan injenne refu Hamza. Abban irraa hin kafala jee dhaggeeffadha abban irraa hin kafala jee ati yoom nan irraa kafalte ati kootu irraa kafale fuudhi saahiba kiyya ijoollee lamaan irraa kafalamtee kuttee lamaan hafte immoo ganama boru ganama irraa kafalamuu deema. Yaa boos laa jarraa gutta kanaa kannatanii Hamzaa kanaa wajjin na dubbiftanii maa fadhaa fuudhee. Hamzaan kun saahiba Nagee ijoollee saniitiifis waa jirtuufis naafi Hamzaa kana gutta waliin dubbisaa. Risaa hojjaase ati fayyaadee ibsaallee. Mee hoggate kanaafi Hamzaan ol Dhaabadhu muraat dubbii tarraasaan to'asu na dhaabadha. Dubbii tarraasaan tu dubbannamma. hayyeessa Hamzaa keenya ijoolleen tuni maallaqa kaan mashaamee turraan kafalaa jee jette kaanis irraa kafalatanii deemanii jette ijoolleen tun akka nuti beeynutti kan nuti hubannettis ijoolleen hin deemne maallaqa kee waan itti qabdu Oromoon keessa jiran hundi diyaaspooronni ijoolleen tan yoo jiran doolaara 100 irraa kafalan ijoollee tana namarraa cufuu danda'u. Ijoollee tana maallaqni kee yoo kan siin kafalamin atis wanni dubbatteef maallaqa keetiif jecha dubbachuu jirtu yoo ta'u taate maallaquma keetii waan biraatti hin qabdu. Maallaqni keessan dhugaa jirtu siif kafalamee ijoolleen tun nagayaan gama dalagaa mana arabaatti akka deemaniif hawaasa bal'aa duratti baaftee akka nu nagayaan hawaasa kana qeebalchiiftee gadhiiftuu sirraa feenaa kana caalu immoo kana irraa fe'amta. Galatoomi ijoollee ani maallaqaan irraa qabaami maallaqaan irraa qabu lamaan kuttee irraa kafalamtee kuttee lamaan hafte immoo